Akkam jirtu baga nagaan deebitanii gara chaayinaalii keenyaatti dhuftanii har'a wanti nuti olii wajjin ilaallu waa'ee gaaffii egzaamii kees beesdii ta'anidha jechuudha. Kan wajjin ilaallu gaaffiiwwan muraasatu jiru. Garuu gaafficha caalaa akkamittiin akka hojjechuu qabdan akkasumas immoo bal'inaanidha jechuudha kan nuti ilaaluudhaaf yaallu. Kanaafuu hanga dhumaatti na duukaa ta'a akkasumas sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Toleegaan gaaffiin jalqabaa keenya maal jedhaa haa dubbisnu. Okay, pointaring godha. Toleegaa gaaffiin jalqabaa maal jedhaa? A 16 weeks of pregnant woman come to you clinic for antenatal checkup. In history, you assured that the client had 2 previous pregnancy. The first pregnancy was terminated at 21 weeks of gestation and the second was born dead at 38 weeks of gestation. From this history, which option describes gravidity, parity, and as well as abortion? Egaa gaaffii kan hojjechuuf jalqaba irratti hubannoo waa'ee gravidity fi parity qabaachuun dirqamadha jechuudha. Egaa yeroo baay'ee gravidity maal jechuu, parity maal jechuu akka ta'e hagismara baay'ee ulfaataa miti. Egaa gravidity jechuun maal jechuudha? How many times a woman become pregnant kan jedhudha jechuudha. Yookiin immoo si'a meeqaa mucaan durbaa or dubartiin tokko ulfooftee beekti kan jedhu gravidaa yookiin gravidity'dha kan inni makamuu yookiin lakkaa'amu jechuudha. Parity kan jennu immoo maal jechuu keenyadha? How many times a woman gave birth which is greater than 28 weeks of gestational age whether the baby is alive or dead. Kana jechuun maal jechuudha? Mucaa torbee 28 ol gadameessa keessa jiraatee beeku yookiin immoo gadameessa keessa jiraatee du'ees haa ta'uu lubbuun kan jiru si'a meeqa deessee beekti kan jedhudha jechuudha. Garuu torbee meeqa ol yoo ta'e paaritiitti maka 28 ol yoo ta'e jechuudha. Fakkeenyaaf haadhi tokko kana dura si'a 2 ulfaa'ee jette tole. Amma immoo ulfa sadaffaa taatee nu bira dhufteetti. Dubartiin kun si'a meeqa ulfoofte jechuudha? Si'a 3 ulfoofte. Kana dura si'a 2 amma immoo ulfadha. Egaa mucaa meeqa manaa qabdi reemmoo dubartiin kun gaafa yaaddan 2dha ta'e garuu istirii gaafa fudhattan maal jetti? Mucaan kun ni tokko yeroo maleen mucucaatteen kufee bishaan wayii gannamee na jalaa miidhame. Naannoo ji'a 3 ji'a 4 jetti yookiin torbee 28 gaditti jechuudha. Kanaaf amma mucaan jiru mucaa meeqa qofadha? Tokko qofadha jechuudha. Guutummaatti dubartiin kun si'a 3 ulfoofteetti ulfammaa duukaa. Garuu immoo takkaa qofa maal taateetti? Mucaa torbee 28 olii maal goote? Deessee beekti. Kanaafuu amma dubartiin kun maalidha jechuudha? Giraavidaan ishee 3dha. Paaraan ishee garuu meeqadha? 2 osoo hin taane tokko qofadha jechuudha. Sababni isaas torbee 28 ol yoo ta'e qofadha kan nu maalitti maknu kan paaritii yookiin paaraatti maknu jechuudha. Tole haa hojjennu gaaffii kana egaa maal jedha? A 16 weeks of pregnant woman come to your clinic for check-up. Bakka amma asuma biratti gaafa laaltan maal arganneerra? Ulfa torbee 16dha. Kanaaf ammoo ulfa miti dubartiin kun ulfadha. Kanaafuu giraavidaan meeqa ta'e? Tokko ta'eera. Garuu xumurreerraa keezii hin xumurree garuu amma meeqadha? Tokkodha jechuudha. Isa booddee maal jedha ammas? In history you assured that the client had 2 previous pregnancy jedha. Ulfa kan duraa irratti immoo gaafa history fudhattan si'a meeqa immoo maal taateetti? Ulfooftee beekti jedha. Amma gaan abortionii isaa gootu haa dhalatu nun gashu. Garuu si'a meeqa ulfoofteetti kana dur si'a 2. Ammoo si'a 1. Kanaafuu giraavidaan tokko otoo hin taane meeqatti gadi ol guddatee 3tti ol guddateera jechuudha. Amma gaa isa booddee jira istiriin biraa waa'ee ulfaasoo hin jiru jechuudha. Tole egaa amma giraavidaa 3 arganneera. Gabaabaatti 3 ulfoofteetti. Paaraan immoo maaliif gaaffiinas biratti maal jedhaa? Giraavidiitii fi paariitii fi abortionii jedha gatiite. Paaraa immoo baruuf maal gochuu qabna? Mucaa torbee 28 ol gadameessa keessa erga taa'ee booddee maal ta'e? Dhalate yookiin ba'e yookiin terminated ta'edha kan nuti barbaannu. Kanaafuu inni ilaallaa jechuudha. Tole egaa maal jedhaa? She had 2 previous pregnancy jedhee the first pregnancy jedha ulfii jalqabaa maalidha? Terminated adda citeera abortionii ta'eera. Torbee meeqatti? Torbee 21tti. Amma gaa kana maalidha? Paaraatti maktuu moo maktan? Hin maknu. Maaliifidha kan nuti hin makne? Paariitii kan jennu torbee meeqa ol yoo ta'e dheneera. Torbee 28 ol yoo ta'edha. Amma garuu kun kan dhalate mucichi yookiin kan inni terminated ta'e torbee meeqatti dheedhe? Ulfa ishee jalqaboota keessaa tokko. Torbee
tokko. Kanaafuu torbee 28 gadi kan dhalateen abortion jenna malee paaritii hin jennu jechuudha. Kanaafuu maal inni kun paaritiidha? Never. Maalidha? Abortionidha jechuudha. Tole achiiti immoo maal jedha? The second was jedha. The second was born but what did? Dhalateera garuu maal du'aadha jedha. Torbee meeqatti? Torbee 38. Meeqa olteera amma kun? 28 olteera. Kanaafuu maalidha? Paaraadha jechuudha. Kanaala jiraare stream bira hin jiru. Kanaafuu amma deebiin maal ta'a jechuudha? Gravitiitiin ishee 3dha. Paaritiin ishee 1dha. Aborshiniin ishees 1dha jechuudha. Maaliif aborshiniin torbee 21tti qabdi? Torbee 38tti immoo deesseebiitti kan adu. Kanaafuu inni isheen torbee 28 ol baaste paaraadha. Torbee 28 gadi yoo ta'e garuu aborshiniidha jechuudha. Gravitiitiin garuu maa inni paaraas hin dabalataa, aborshiniis hin dabalataa jechuudha. Tole egaa kanaafuu deebiin karaa maali dhenneerraa 3 tokko tokko ta'a jechuudha. Gravitiitii 3, paaraa 1, aborshinii 1. Deebiin maal ta'a? C ta'a jechuudha. Okay, next equation itti dabarru. Gaaffiin lammaffaa maal jedhaa? A 20 years old gravida to para one mother on her jedha. 39 plus 2 weeks of gestation. Anal age presented with complaint of pushing down pain, 3 hours duration. On physical examination, fetal heartbeat 142 breaths per minute, cervix 8 cm dilated with vertex, presentation frequent uterine contraction jedha. Amma gaa keezii kana irratti rakkoon adda argine jira. Waan tokkoyyuu noormaaliidha jechuudha. Maaliif tokkoffaa termiidha kan jennu torbee 37 hanga 42 gidduu yoo taatedha. Kanaafuu torbee 39 plus 2dha. Kanaafuu baay'ee gaariidha yeroo isaa. Akkasumas immoo pushing down pain complain goote jedha. Kun immoo mallattoo miixuudha jechuudha. Sayyuu sa'aatii 8 jedha. Kanaafuu kun yeroo kanatti waan expect goonudha. Fetal heartbeat mucaas 442 jedha. Baay'ee gaariidha. 420 hanga 460. Baay'ee piikii 480 ol yoo ta'edha hamaa kan jennu. 442 baay'ee gaariidha. Sarviksiin immoo balballi meeqa banameera? Seentimeetirii 8. Kanaafuu maayinni dubartiin kun steejii miixuu isheen irra jirtu first steejiidha. First steejiin immoo meeqatti qoonna? Laatentii fi aktiif jenneedha kan qoonnu. Darbee kitaabni garaagaraa immoo descent phase kan jedhus jira. Garuu bakka gurguddaa lamattidha kan nuti qoonnu yeroo baay'ee. First steejiin latent phase fi active phase jenna. Latent phase kan jennu balballi gadameessaa naannoo 4 gadi gaafa inni ta'u gaafa ta'u, active kan jennu immoo 5, 6, 7, 8 gaafa taatu haga 10tti gaafa taatu immoo active phase irra jirti jedha. Kanaafuu the woman is on what stage jedhee gaafataa jira? In active first stage of labor jedha. Kanaafuu deebiin maal ta'a? A ta'a jechuudha. Maaliifidha? Active kan jennu balballi gadameessaa yeroo inni 5, 6, 7, 8 ta'udha. Kun immoo 8 gadi ta'eef first stageidha garuu maalidha? Active irra jirti. Latent kan jennu tu balballi gadameessaa 4 gadi ta'edha. Akkasumas second stage kan jennu immoo start from fully dilated of the cervix till delivery of the fetus ida second stage. Third stage immoo time of separation or delivery of placenta of kaltiin time itti bahu third stage jenna jechuudha. Okay, next itti dabarru. Gaaffiin sadaffaa immoo maal jedha? Kana sirriitti ilaala. A 22 years old edha. A 22 years old edha. Zan maalidha? Unmarried lady jedha. Kan maalin taate? Kan hin heerumne. Gara kiliinikiitti dhufte jedha. Complain of loss of appetite jedha. Appetite ishee baay'ee gadi bu'aadha. Akkasumas nausea jedha. Aqla shallashoo yookiin tuttuqaa qaba. Akkasumas vomitingii qabdi jedha. GI symptoms idha warri kun gaan. She has history of irregular menstruation jedha. Laguun ishee regularity qabdi jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Hafuus danda'a, dafee dhufuus hin danda'a, sirrii miti yookiin immoo normal menstruation intervaaliin isaa guyyaa 21 hanga 35 gidduuttidha kan inni dhufuu qabu yookiin immoo guyyaa average fudhannu 28 kun isaan aladha jechuudha. Egaa she's but amenorrheic for last 8 weeks jedha. Torban darbe 8tiif immoo laguun ishee hafeera. Laguun ishee sababni hafu dubbateera siluma history irregularii qabdi jecha. Her blood pressure was 90/50 mm mercury and pulse rate 102 breaths per minute. Then you intend to rule out hyperemesis gravidarum jedha. Hyperemesis gravidarum shakkitee dubartii kanarratti jedha. Hyperemesis gravidarum jechuun excessive vomiting during pregnancy which result in dehydration and weight loss ida. Baay'ee hamaa kan ta'e
kan hamma aborshiniitti ishee geessisuu danda'u callisee kan ol ishee guuruudha. Sababa hormoonii garaagaraan keessumaa sababa hormoonii HCG pilaasentaan kan oomishu sanaan wal qabateedha jechuudha. Egaa keezii kana irratti garuu akka ilaalaa jirrutti maalidha? Dubartiin kun maalidha? Tokko unmarriedidha. Maal jechuudha? Kan hin heerumneedha. Laguun ishee hafeera torbee 8 darbeef. Garuu immoo silumayyuu laguun ishee amala maalii immoo qaba? Amala sirriin taane wayii qaba. Takka guyyaa 35 booddee dhufaa, takka 21 gadi kan dhufuudha. Reegulaariidhaan hojjechaa jira. Hyperemesis gravidarum immoo dubartoota ulfaa irratti qofa kan dhufuudha. Ulfadha jechuuf dubartii kanaaf immoo ragaan qabu. Yookiin HCG positive hin arganne yookiin immoo mallattoo ulfaa biraa nutti hin himu. Kanaafuu hyperemesis gravidarum amaloota inni beekamu keessaa tokko HCG erga positive ta'e booddee fincaan keessatti keetooniin jiraachuudha yookiin immoo fattiin breakdown gaafa inni ta'u sign of starvation jechuudha. Keetooniin fincaan keessatti argamudha yeroo baay'ee. Haa ta'uyyuu malee garuu dursa HCG test godhamuufii qaba dubartii kana. Maaliif hyperemesis gravidarum kan argamu dubartoota ulfaa qofa irratti. Maaliif maqaan isaayyuu maal jedha? Hyper jechuun elevated yookiin excessive jechuudha. Emesis jechuun immoo afaan laatiiniidha. Vomitus jechuudha yookiin ol guuramuu jechuudha. Gravidarum jechuun immoo maal jechuudha? Pregnant woman jechuudha. Kanaafuu maqaan isaayyuu maal jechaa jira? Excessive vomiting during pregnancy jechaa jira. Kanaafuu dubarratti lafumaa kee dhibee mul'achuu danda'u miti. Kanaafuu utuu as biratti waa'ee HCG waan dubbatu jira ta'e ta'uu danda'a ture. Amma irratti garuu adda baasee kanadha jedhee wanta nutti hime akka isheen ulfoofte wanta nutti hime gatiin jirre. Gaaffichi immoo maalidha kan inni jedhu? What will help you to rule in hyperemesis gravidarum? Hyperemesis gravidarum rule in gochuuf jalqaba irratti wanti nu barbaachisu maalidha? Tokkoffaa maal jedha? Urine HCG positive jedha. B urine ketone negative jedha. C oviparasitesineedha. D immoo hysteropoietic jedha. Egaa amma FB keessaadha kan isin ilaaluu qabdan. B maal jedha? Urine ketone negative jedha. Negative yoo ta'e hyperemesis gravidarum qabdi jechuu dandeenya. Isayyuu negative yoo ta'e hin ta'u jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa maalidha? Tokkoffaa irra jiru yookiin irra jiru maalidha jechuudha? Urine HCG positive ta'uu qaba. Urine HCG maaliif mirmaraa goona? Namni tokko ulfa ta'uuf dhiisuusaa adda baasuuf. Kanaafuu mirmaraa pregnancyidha jechuudha. Yookiin immoo lab investigation sent for rule out of whether she is pregnant or not kan jedhudha jechuudha HCG. Kanaafuu HCG jalqaba test gochuu qabna. Ulfoofteettamuun ulfoofnee kan jedhu jechuudha. Gaaffiin kan biraan maalidha? Afuraffaa irra jiru laalla. On your day duty, a woman visited obstetric ward on your day duty. A woman visited obstetric ward with vaginal bleeding for 2 hours. Vaginal bleeding qabdi sa'aatii meeqaaf? Sa'aatii 2 obstetric ward hojjechaa jirta. At arrival, she was in labor. Gaafa nu bira dhufaa turtetti miixuu irra jirti ture. Miixuu ishee immoo 2 moderate uterine contraction per 10 minutes. Daqiiqaa 10tti si'a 2 contraction qabdi turte. The gestational age was 39. She is term. What could be the next management after you put her on IV fluid? Fluid dirqama bleed nama gochaa jiruuf barbaachisa. Isa booddee maalidha kanatti next gochuu qabdu jedha. Dubartii torbee 39dha sa'aatii 2 oliif dhiigaa turte. Ambulaansiidhaan gara keenyadha kan isheen dhufte. So jalqaba irratti gaafa fluid laatameeraa fi zan maalidha kan nu barbaachisudha. Tokkoffaan digital vaginal examination godhi jedha. Forbidden. Yoomiyyuu taanaan bleed gochaa nama dhufe tokkoof vaginal examination galuun qabnu. Tokkoffaa risk of infectionidha. Lammaffaa immoo if the case is placental previa balaadha kan nu geessisuu dandeenyu qofaanii jechuudha. Inni kan biraan obstetric ultrasound jedha. Yes, kanadha jechuudha. Maaliifii nama dhiigaa dhufe tokkoo fi differential diagnosis baay'ee jira. Maybe vasa previa ta'uu danda'a. Cord prolapse isa jennu ta'uu danda'a. Placental abruption, placental previa ta'uu danda'a. Uterine rupture ta'uu danda'a. Kanaafuu kana hundumaa differential diagnosis kan rule out nuuf gochuu danda'u immoo obstetrics ultrasoundidha jechuudha. Kanaafuu baay'ee barbaachisaan kanadha jechuudha. Siin immoo maal jedha? CSC gashedha. CSC lafumaa kaanee gashuun sirrii miti. There must be some indication to do CS. Kan biraan augmentation jedha. Augmentation miixochi humna akka godhatuuf humna isaa dabaliidha. Hin barbaachisuuf. Kanaafuu obstetric ultrasound barbaachisaa jechuudha. Shanaffaan maal jedha? Which one of the following is possible cause of
polyhydramnios jedha. Polyhydramnios jechuun jalqaba irratti maal jechuudha? Excessive amount of amniotic fluid jechuudha. Excessive amount of amniotic fluid kanarra dubbannee turre I think karaa lamadha kan safaramuu danda'u ultrasoundiidhaan tokko single deepest pocketii fi amniotic fluid index karaa jedhamudha kan inni safaramu. Single deepest pocketiidhaan normal average isaa 2 hanga 8 gidduudha. Akkasumas immoo amniotic fluid index immoo 5 hanga 20 5-24 gidduutti jechuudha normal range isaa. Egaa koziin polyhydramnios baay'eetu jiru isaan keessaa kamidha bishaan bubboon baay'achuuf sababa kan ta'u jedheedha kan inni gaafachaa jiru. Tokkoffaa renal genesis jedha. Mucaan kaleensaa uumamuu dhiisuu yookiin immoo renal system dhibuu seeraan hojjechuu dhiisuudha kan inni jechaa jiru. Egaa renal genesisiin jiraatee namni mucaan tokko maaliin godhu hin fincaa'u. Source of amniotic fluid keessumaa immoo second if third trimester irratti immoo fetal urineidha. Kanaafuu mucaan hin fincaa'u taanaan hin baay'ata osoo hin taane maalidha absorption inni irra ta'a yeroo kanatti maalla kan inni ta'u hin xiqqaata hin dhuga mucaan garuu maaliin godhu hin baasu jechuudha. Kana miti premature rupture of membrane yeroo malee bishaan bubboon gannamu kun immoo haadhuma isaayyuu hin hir'isa bishaan bubboo malee hin baay'isu. Polyhydramnios jechuun immoo baay'achuudha. Kanaafuu sababa ta'uu hin danda'u. Esophageal atresia jedha kun immoo esophageal atresia jechuun rakkoon esophagus wajjin wal qabatee jiraachuu maybe esophageal tracheal fistula ta'uu danda'a yookiin immoo esophageal wajjin problemii wal qabatu kana ta'uu danda'a sirriitti maalifidha esophagus mucaa sirrii miti taanaan the fetus can't be swallow jechuudha liqimsuu hin danda'u gashuu hin danda'u yeroo kanatti bishaan bubboon gadameessa keessatti jiru haayitee yookiin immoo baay'atee argamuu ni danda'a jechuudha. Prolonged pregnancy jedha ta'uu hin danda'u kun keessumaayyuu ulfi tokko yeroo deemaa deemutti torbee 37tti piik ta'ee kee bishaan bubboon 38-39 gaafa jechaa deemu naturally maal ta'a fiiziyooloojii isaa guyyaa biraa laallaa hirrachaadha kan inni deemu bishaan bubboon so ulfi torbee 42 torbee 39 yookiin immoo isaa ol yoo ture hin baay'ata osoo hin taane xiqqaachaadha kan deemu iyyuudha. Kanaafuu deebiin isaa maalidha? Esophageal atresia jechuudha. Okay, gaaffii ja'affaaf isa dhuma haa ilaallu. Egaa gaaffiin ja'affaan maal jedhaa? A gynecologist diagnoses a pregnant woman. A gynecologist diagnoses a pregnant woman and he decides the pregnancy should be terminated jedhe. Bessaa qorannoo gadameessaatu maal godhe gynecologistiitu dubartii tokko hin marammaree erga ishee ilaalee booddee immoo murtoo wayii murteessee murtichisi ulfichi ba'uu qaba maal ta'e induced nagoone yookiin immoo inductionidhaan miixuu jalqabsiisnee ulfichi ba'uu qabaa jedhe. Which one of the following can be possible indication for induction jedha. Miixuu tokko jalqabsiisuuf sababoota nu kakaasan yookiin immoo sababoota nu feeyyaman keessaa isa kamidha jettee yaaddaadha kan inni gaafachaa jiru. Gabaabaatti indication of inductionidha gaafichi kan gaafachuu barbaade. So mee haa ilaallu. Tokkoffaan placental previa jedha. Lammaffaan abruption of placenta jedha. Sadaffaan previous CS scar jedha. Diin immoo teen pregnancy jedha. Amma gaa kana sirriitti haa ilaallu. Tokkoffaa placental previaan bakka maleetti maxxanuuf galtiidha. Low dhufee naannoo balbala gadameessaatti dhufuudha. Kanaafuu kun riiskii guddaadha miixuu jalqabsiisuun of galtiin utuu balbala irra jiru. Maaliifii mucaan kara sana dhalachuu dhiisuu gatii danda'uuf jechuudha. Kanaafuu placental previaan indication of induction ta'uu hin danda'u. Biin maal jedha? Abruption of placenta jedha. Abruption of placentaan garuu ta'uu danda'a. Akkamittidha kan inni ta'uu danda'u? Tokkoffaa irratti of galtiin gadhiiseera taanaan maybe partially ta'uu danda'a, completely ta'uu danda'a. Partiallyidha taanaan dafnee induction goonee miixicha dafnee jalqabsiisuun saffisiisuun isa booddee deessisuu ni dandeenya. Previous scar jechuun immoo maal jechuudha? Kana dura seessii qabdi yoo ta'edha. Kana dura seessii qabdi haati tokko taanaan oksitoosinii laachuun yookiin immoo inductioniidhaa fi kan fayyadamnu qorichi beekamaan oksitoosinii. Oksitoosinii laachuun risk of dehiscence of woundidha kan inni fidu yookiin immoo madaan sun gadameessi duroodhame sun akka inni banamuuf sababadha kan inni ta'uu danda'u. Kanaafuu contraindicationidha. Nama kana dura seessii galeef induction miixuu jalqabsiisuun. Diin immoo maal jedha? Twin pregnancy jedha. Twin pregnancy irrattis miixuu jalqabsiisuun maalidha? Contraindicationidha jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee kan nuti fayyadamnu maalidha jechuudha? Abruption of placenta irrattidha. Kan nu maal fayyadamuu dandeenya?
maal fayyadamuu dandeenya? Inductionii fayyadamuu kan dandeenyu jechuudha. Darbee garuu abruption of placenta maafiyyuu CSC galchuu ni dandeenya. Tokkoffaa yoo dearrangement, severe dearrangement of vital sign yoo jiraate fi kan kana fakkaatu dhiigi baay'eefaa dhiigaa jira yoo ta'e maybe CSC yoo dandeessi abruption of placenta taanaan garuu chuuziiwwan jiran afran kana keessaa garuu kan possible indication inductioniidhaaf ta'uu danda'u abruption of placenta dha jechuudha. So gaaffiiwwan ja'a ilaalleedha kan kaane next itti fufna jechuudha. Yaada qabdan komentii gochuu